الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا دعوتوتا كينيا أكم جرتو نجا جرتو كان قويا نسيني قويا كان أما اللي هالكني سيني هالكني مكة جرتا نونتيو نجيني ربي قدام سيني راجرات سيني جتا قويا راتس فيديو كبابات وكبادي سيني فيجرا أما تمر فيديو خناتنا وكفا سيني جرا. كما ربي صلى الله عليه وسلم كان جدا يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار. أمتك يرى يرون تكوني رفا نمني سكيسة أمنتاو في كبتو أكنما بربداء بداء كبتو كانت جدا بربداء بداء هركان كبا نمغو أبو يومتي اتيو ديانان وفرا نما ديبس أكسم زمن بودا كان وانت ديني رانا مغرقلتو هدو تجراجتو كنافو نمني أمنتاو في كبتو akkuma nama fakkeenya barbadaa ibiddaa qabatu ta'aa jechuu rakkina adda addaa irratti yoobse warri qalbiin isaanii qollofamte karaa dhugaa namatti fakkeessanii karaa haqaa irraa nama jallisan khayrii namatti fakkeessanii hamtuutti nama oofan keessattuu karaalee amantoota adda addaatiin karaalee firqaalee adda addaatiin. imaamu shaafi'iyyiin gaafatan guyyaa tokko kayfa na'rifu ahla alhaqqi fi zamani alfitan bara fitnaa bara mukkuraa keessatti akkamitti beeynee warra haqaa hordofnaa jennaan imaamu shaafi'iyyiin maal jedhan تبع سهام الأدو فهي ترشدك إليهم تي دينا هردف أدوي ورا حقاوان تي اتباع افتوف تي جرائد سكاجيجتي جدن إمام الشافعي رحمة الله عليه. وقولي كيا زمن كيس جركن تمر زمانات كيامان كلوف تجرتي كان عن الجنة يرجع ربي صلى الله عليه وسلم حديث عنه في سنيدة فتنا بات أكمل أكم يرجع ربي صلى الله عليه وسلم حديث كيس تماجلني لا يأتي عليكم عام ولا يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم وقانتو ويانتو ويسنر يندفو ويسنر دفيهو داران إساكيسا مكورتين فتنان الدمات مالي بلان إساكيسا الدمات مالي انتاني جرى لكم ربي صلى الله عليه وسلم لا ميا ما يروى أما كنفا لكم ربي صلى الله عليه وسلم حديثة وكيسة تماجرا زمن بودا كيسا أمتك يا كيسة تدجين إساني جتون ربي بفايساني بوي في جلد إسات إسان جيرو في لغان سامي قبارة بون أرقام مفتاء عاجدا وكان صحابوني يا إرقام ربي يوم هالي أكنا كنت أجنان إرقام ربي صلى الله عليه وسلم ما جرأي دي بسنيف يرو شمران إفباهني ويلسو جركبان لا يرو نمني إفباهي موزيكا لكيفتو جركب يرو نمني إفباهي فرسو لقو جركب جراني دي بسنيف رسول صلى الله عليه وسلم لا يرو أما كان دبرتوني كينيا توكو مران جنو مراسني إساني مرامتي كان amantaa isaanii barataa jiranillee akka gaariitti ni jiru gurupii adda addaatiin wal quunnamsanii kan barnoota diinii barataa jiranis hin jirani garuu irra hedduun isaanii tiktookii irratti waan isaan godhatan argaan jirtu sirba banatanii kan caffaraa jiran argaan jirtu namoonni farshoo dhuguudhaan kan of wallaalanii karaa irratti kufan argaan jirtu dubbatanii bara ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam kana hunda waan ta'uuf deemu hunda dubbatanii darbanii jiran ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam kana qofaa miti lolli biyyoota hunda keessatti heddummachuun duuti culamaa'ii heddummachuun guyyoonni walitti dhiyaatuun rabbitu nu erge jedhanii sobaan nabiyyummaa himachuun laa taquumu saacatu hattaa yubcatha dajjaaluuna kadhaabuun laalame yeroo ammaa kana nama meeqatu nabiyyummaa himatee karaa hin taane ummata barsiisaa jira miidiyaa adda addaa banatee annabiyyiin ofii jechuudha kana hunda ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam dubbatanii jira nabiyyiin tokko ammoo abadan nabi muhammad duubaan hin jiru نبيين محمد صلى الله عليه وسلم تأمر نبيوتاتي جتشونا ربي كنا سبحانه وتعالى قرآن إساتي إنه في سجرا جتشون كناف فتنة آخر الزمان كان جل ربي إنه هباسو زمن كيس جركون زمن الفاترة زمن كيستي مكرتين باتو فتنة كان نهند الرأي ربي إنه هتكسو فتنة والمرة هدوماتا ببناتات مدينة كما ربي صلى الله عليه وسلم جلن كناف اتفايدا ما سوشيال ميديا كان اللي laallee waan nu fayyadu foloo haguunu waan nu barbaachisu qofa irraa fayyadamu yeroo keenya dokumentaarii guutuu irraa ofaa qusannu miidiyaa makana irratti sooshaal miidiyaa adda addaa seennee yeroo keenya gubuu irraa ofaa qusannu tiktookii marraa yeroo keenya gubuu hin qabnu qur'aana rabbii hadiisa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam fi akkasuma seenaa sahaabotaa seenaalee namatti tolan hedduu kitaaba dubbisuu aadaa haa godhannu seenaa taariikha islaamaa waan duraan ummanni as duraa ummanni salafaa keessa darban halaallu seenaa sahaabonni dabarsan hayatu sahaabaa dubbisnu ganamaaf galgala qur'aana wajjin haa taanu rabbiin anaaf isinillee nama har'a
addunyaa kanarratti diin isaa qabatee jala deemee akka rabbiin jedhutti masakamee boru mindaa guddaa rabbiin biraa argatu nu haa taasisu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.